Teknolojii ajaa'ibaa siimii tokkicha irratti akkamitti siimii lamaa fi sanaa ol fayyadamuu dandeessan yoo barbaadan siimii bilbila keessaa baastanii lafa gootanii bilbilli keessan siimii tokko qofa yoo nyaate siimii tokkicha san irratti siimii lamaa fi aga siimii shanii fayyadamuu ni dandeessan karaa ajaa'iba ta'een isinitti agarsiisa. Iddoo barbaadan keessanii bilbila keessan yoo barbaadan bilbila namaa keessa keessanii siimii tokkicha bilbila keessan irraa qabdan irratti akkasni bahu siimiin inni lammaffaatis haala kamiin akka irratti hidhatanii isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii ajaa'ibaa kana qofaa miti. Appilikeeshiniin kun salphumatti bilbila nama tokkootis ittiin to'achuu ni dandeessan, bilbila keessan irratti ittiin hidhuu ni dandeessan, ittiin xalafuu ni dandeessan. Amma appilikeeshinii kana description box video kana jala isiniif godheen jira. Barreeffama video kana jala jiru yoo gadi tuttan linkiin aappichaa ni jira, achi jala buufadhaa. Akkamitti akka itti fayyadamtaniin isinitti agarsiisa. Nafaana tura. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Namoonni yeroo jalqabaatiif karaa chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kennaa ta'an isiniin jedha. Nan deebi'aa naaf tura. Tole hordoftoota viidiyoo keenyaa deebi'ee dhufeetiin jira. Appilikeeshinichi isa kanaadha. Appilikeeshinii kana description box viidiyoo kana jala isiniif godheen jira. Barreeffama viidiyoo kana jala jiru yoo gadi tuttan linkii achi jala jiru yoo cuqaastan salphumatti appilikeeshinicha buufachuu ni dandeessanii. Keessa appilikeeshinichaa isa kanaadha. Erga haala kanaan bantanii itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Iddoo alaabaan Ameerikaa jiru kana yeroo tokkoof gadi ni cuqaastan. Haala kanaan alaabaa biyya keessa jirtanii Itoophiyaa keessa yoo jirtan Itoophiyaa, biyya keessa jirtan Indiyaa keessa yoo jiraattan Indiyaa, alaabaa biyya sanii ni filattanii haaluma salphaadhaan siimii tokko irratti siimii tokko hanga 5 olii irratti fayyadamuu ni dandeessan. Kinooti alaabaan Itoophiyaa kinooti an Itoophiyaa keessa waan hin jiruuf kan Itoophiyaa kanaan filadhaa isuma irratti yeroo tokko gadi cuqaastan haala kanaan siniifa. Haala kanaan erga sinibee lakkoofsa nama irratti bilbila siimii keessan ka bilbila keessaa qabdan irratti dabsuu barbaadanii san irratti barreessitan. Anamma siimii bilbila kiyya keessa jiru irratti siimii biraa keessaa lafa godhee mana godhee deemee yoo barbaade akka siimii bilbila keessaa qabu irratti naa bahu gochuu waan barbaadeef siimii tokkoon asirratti barreessa. Sagal jettanii barreessitanii haala kanaan erga barreessitanii active iddoo jedhu kana yeroo tokkoof gadi ni cuqaastan. Haala kanaan kunoo siimiin kun siimii kanarratti xalafameetoo jira. Yoo barbaadan siimii biraallee irruma deebitanii irratti gaddisuu ni dandeessan. Siimii irratti xalafuu barbaadan ani tokkoffaa kanarratti godhaa irratti ni dhooftanii kunoo MM koodii started jalqabee jira jedha. Registration was successful siniin jedha. Haala kanaan sirreeffattan. Yoo barbaadan ammas irruma deebitanii kanarraa balleessuudhaan lakkoofsa kan biraa irratti barreessitan. Haala kanaan eega barreessitanii kanas active jettaniini haala kanaan isa kana akkanatti sirreessuu ni dandeessanii. Lakkoofsa nama tokkos xalafuu yoo barbaadan haaluma kanaan isa achaanu san irratti lakkoofsa nama kanaa isa not forwarded kan jedhu kana isa kanarra keessanii all conditional kan jedhu kanarra haaluma kanaan lakkoofsa nama xalafuu barbaadanii san asirratti barreessitanii active jettaniin. Yoo ofirraa balleessuu barbaadan immoo akkamitti akka ofirraa balleessitaniin isinitti agarsiisa. Iddoo kana iddoo bilbila keessan ittiin bilbiltan foonii kana keessanii galtanii masalaal 21 masalaal jettanii dawwaltan ofirraa balleessitan dawwaltanii haala kanaan. Arreshur was successful siniin jedha. Okay jettaniin haala kanaan ofirraa balleessitanii. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Hordoftoota keenya wanni isin dhibe yoo jiraate koomentii jalatti nu barreessaa nu gaafadhaa. Wanta irratti isinii dalannu yoo jiraate viidiyoo isinii dalannaa. Galatoomaa horaa bulaa.